jabeeffadha hin israafina akka gaarii jabeeffadha jeetuma ijoollee karaasisa jayyaaboo sani duuba guyyaa boodaa mana hoteela dhaqee foon bitee oduma ijoolleen tuni ijaan agartuu nyaatee lafee fite irraa arraabee yeroo kana duuba lafee goggoyduu ol qabee lafee tana namaan kan nuuf isinii mujee ijoollee sadii qaba nama kan inni israafne kan hin qisaasne akka gaarii nyaatuuf hin kanna jeen akkasit duuba tokko Allah labbaayoon ifin kan dite jeen irraa arraabeetiin akka lafeen tuni yoo nefi mixii jala mixii bira yoo darban mixii waa takka irraan agarre godha jeen haatichi naa taa'e jeen warra waa israafooti lafee hogguun ifin irraa arraaba mixiin waan irraa nyaattu yoo nifin qabaanne hoggukas gootellee warra israafe jeen ati yoo akkam goota jeen kaanin ani jeen ani osoo nifin tuutu osoon tuutuutiin irraa arraabee lafeen tun tabara dheengeddaati akka jaaniin godha jeen tabara dheengeddaati malee taama takanaatii miti akka jeen duuboo ennaan boodarra niin darba jeen atis warra waa israafoodha taa'e jeen aboo tokko jira gaa ka isabbe abbaan ilma abbaa ka jaan tokko jiraa miti kheyriidhaan itti nu haa baasu rabbiini kudhee abbaa jeen ani akka isaan jaansanitti goggooyseetiin osoo nifin irraa arraabu boodarra ammaa fe cafaqee daaraa godhee hurreeysee bishaan itti naqee akkasitti akka bochoodhaa jiisee isii san akkasit dhugee dhabamsiisa jeen siin nabbee jeen je akkasit bakeelli ilmoo taatu shariika taatu hiriyyaa taatu akkaataa itti waa jabeeffatan san wal qaraasisa nama bakiil akkasiin tahin kan rabbii wajjiniin daldaladha jedhu ka hulaa kheyriidhaa tana nuu bonu kanaan banuu barbaadee eeynahum nama rabbiin laaffiseef kana barbaanne ammoo wanni hubachuu qabdan sheerii da'awaadhaatiin wal yaamuudha jirra malee waan biraa dhuunfaa biraatiin wal yaamuudhatti hin jirru akkanaa hubattaniin jechuu barbaade Abu Sabraddiin gaa hammanaan salaamsii ji'ee akkasit dubbadheeti as bahi chaabbaadhaa zetteedhahi ni salaamadhu akkasi gaa insha Allahu ta'ala hammanaan dhaammachuu barbaade wajjuma jirra as baha gama kanatti isinin jaa magaalaa shaashaa haayettuun isinin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Obbun Abu Sabraddiin joogaa isa qofaan isuma qofa harkaan hin jina isuma qofa harkaan jina laal isinin harka isin hundi hatta kana sirratti ol beedhiisi kajala kana barreessu jiru fi hundi keeysan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله وبركاته. ربكم باقي والفاتحة قلتوما. شيخ جمال كينيا هدونو في الفاتحة قلتوما والله نجدور ما ترجم تاني توجد جودا يادا هدو أواسا كينيا برسيسو أواسا كينيا واي أستاذ كينيا هو بتشيسو هدو جتشودا نفدام تاني والفاتحة قلتوما دوغادا أستاذوني كينيا جتشودا eenyuun akka nuuf ta'an gatii isaanii hin beeknu yoo ta'ee jedhe hawaasa beektee akkuma hoomaa tisiisaa jechuudha gurmuun tisiisaan beektu mootii hin qabdu wanti mootii hin qabne immoo yeroo hunda faca'aadha diin kanaaf jiraanna amantaa keenyaaf jiraanna yoo ta'e barsiiftota amantaa dursitoota amantaatiif keessattuu namoota jechuudha waan barnoota amantaa wal qabatu jechuudha bifa nashiidaatiin godhanii bifa namootaaf salphaatti galuu danda'uun jechuudha nuuf kennuu danda'anu jechuudha namoota akkasiitiif yaada hawaasni keenya dinagdeedhaan haa ta'uu sagaleen haa ta'uu yaadaan haa ta'uu akka cinaa dhaabbatuudhaaf jechuudha kaka'umsa gochuu keessatti dirqama nuti qabnu jira hawaasni musliimaa jechuudha keessattuu dhaloonni kun jechuudha dhaloonni amma jiru kun keessattuu ganda tiktooka kana jechuudha waa hedduudha yeroo hedduu gama masjiidaatiinis haa ta'uu gama namoota onnee dhukkubsatan akkuma sana ammoo dhibee garagaraatiin jechuudha rakkoo adda addaa keessa galanii jedhan yeroo gargaaramu hawaasuma keenya kanarraan argina yeroo baay'ee faallaa isaatiin immoo jechuudha yeroo namoonni waan gaarii dhiisanii waan badaatti deemanu yeroo namni waan sila sabaas ta'e amantaas ta'e isiniif galee namummaadhaaf waan godhamu gochuu keessatti dhibaa'ee jechuudha waan hammeenyaa waan badoomaa waan xiqqeenyaa jala deemu agartu jechuudha isinii galee waan isin dhibu ilmi namaa kun uumamni isaa kun maali jettanii hanga sadarkaa yaada keessa galtanuu jechuudha isinii galee maaliif koomantii tokko wayii nama callisee as jalatti ilaalaa ture jedhe si'a baay'ee ilaala ammallee dhufee jira ilaalle argitanii foolowar nam tokkoon qabu
Koomantii kana jala deemee mishinii qabe ergama qaba callisee deemee maal jedha waan dhimma tibbana kana deemaa jiruuni viidiyoo Muhammad bin Aljaziiraatii fi viidiyoon Abduu Seenaa bira qaqqabee jira jedha. Akkaawuntii yoo xiqqaate akkaawuntii gara 10 moo maali bilookii godhee miyuutii godha callisee jechuudha. Interrupt gochuudhaaf laala. Sadarkaa akkasiitti namoota jechuudha beektee nama kana waa'ee miidiyaa akka waan hin beennee wa'iitti jechuudha beektee disturb gochuudhaaf attentionii namaa kana barbadeessuudhaaf jechuudha. Kaayyeeffatanii deemantu jiru jechuudha isinii galee jireenya keenya keessattis wantoota nu qoran baay'ee nutti dhufuu danda'a jechuudha isinii galee kanaafuu jennaan hedduu nuuf ulfaadhaa isin wallaahi kabajaaf jaalala guddaa isiniif qabna umriin keessan nuuf haa dheeratu dhugaadha Sheekh Ismaa'il jechuun eenyuun akka ta'e jedhe namoonni isaanitti siqanii beekan ni beeku nashiidaa isaatiiniitiin ammoo hedduu hawaasa keenya biratti keessattuu abbootiin keenya jechuudha. Nashiidaa isaanii kana hedduu jaalatu seenaalee baay'ee hawaasa keenyaaf gama amantaatiin jechuudha nuuf qaqqabsiisaa turanii jedhanii har'a garuu sadarkaa maaliirra jiru jedhee nama dhiheenyaan isaan beeku yoo ta'e alatti namni miidiyaa irratti hubatu kun hangas mara wanti nu dubbannu kun isaaf galuu dhiisuu danda'a wal beekuu caala immoo walii beekuu waan jedhamutu jira barbaachisa waan ta'eedhaaf namni keenya dirqama iccitii nama wa'ii dirqama baasee qulqulluu adiin aannan adiidha yookaan dhiigni diimaa yookaan cileen gurraacha hanga jedhu eeguun qabu ilma namaati qulqulluu yoo taate ni faamti jechuudha waan namni deemuun kun sangaadhaan yaa sangaa waan joonsitti deemuun kiyya akkan siqotu barbaadu hubadhu jedhee jedhani qotee bulaa waanjoo kun mataarra kaaniin kadha jechuudha beektee sangaatu qonna didee jala akkas jennaani wanti waanjoo baadhee sitti deemuuf si qotachuuf waan biraatiif miti na hubadhu jedheen si faana fiigee si qabee irra si kaa'uudhaan dhaba'ee jedhe qotee bulaadha amma akka sana waan nu isin bira dhufnuuf kana dubbiitu gara keessanitti dhufti waan ta'eedhaaf isinillee akkasitti fahamaati obboleewwan keenya warra rabbi isin dandeessiseen nama hin qabneen dirqama beettee humnaan akkas godhin jettu waanuma rabbiin isin dandeessisuuni namoota jabaa keessan cinaa dhaabbadha. Wallahi qarshii 10 qarshii 20 isin har'a asirratti gootanu kana jechuun yeroo asirratti kennitan waan guddaa isinitti fakkaachuu danda'a. Dhiifama jidduudhaan konneeshiniin kiyya amma deebi'een jirratti fakkaata jira miti. Ni jira. Startii godhee ture. Taaptaap godhame obboleewwan piliis akkaawuntiis ni maxxansina inshaallah gara sagantaatti keenyatti fufnaati. Yeroo maallaqa wayii asirratti kennitanii gumaachitanii jettanu akka waan beektee boru kasaartanu yookaan boru rakkattanu waan akkasii wayiitti sheexanii dhufee isiniin taphata beektee wallaahi summa wallaahi isin rabbiif jedhaa kenna kara isin beekneen kan dhufee galu qofa argitu callisaadhuma jechuudha niyyadhaan iyyaa keessan qofa tola namni na arguudhaaf hin ta'in fakkeessaadhaaf hin ta'in rabbiif jettanii nama kanaaf waan akkasii yoon godhe rabbii biraa akkana argadhedhi godhi rabbiin hinuma si agarsiisa yeroo muraasa keessatti jechuudha kana beekadhu gaarummaan si'umaaf malee nama biraatiif miti inshaallah ustaaza keenya kanaaf jennee sila saba keenya ta'eedhaaf malee osoo saba sila waliif yaadu wal quba qabaatu ta'e inumayyuu dhiifama naa godhaa sanyii tuquudhaaf miti sanyii tokko xiqqeessee tokko guddisuuf miti wallaahi amaaruma habasha kana bira osoo deemtanii namni isaanii xiqqaan saba isaaniiti munaashida guddaa hangana gahu hiriyyaa ustaaz raayyaa dhiisaatii namuma jechuudha waa xiqqoo wayii sheeka qara'u Ameerikaan hin hafu Awustiraaliyaan hin hafu Kaanadaan hin hafu olii gadi naannessanii akkasitti baatanii jireenya ajaa'ibaa jiraachisu wallaahi summa wallaahi isa dhugaan isinii jedha keenya garuu gatii walii hin beennu Oromoon gatii walii kan beektu gaafa ni du'ee biyyee jala seeneedha gaafa sana imimmaan naachaa bochu uuu jettee jechuudha osoo hin danda'e wallaahi hireetu harka rabbii jirtiidha malee warra akkas uuu jedhu sana isa du'e sana kaaseen isa bakka isaa buusa sila hojii rabbii ta'eedha malee dhiifama naa godhaate woqa saman billaahi isa du'e sana boollaa kaaseen isa sobee imimmaan naachaa bo'u sana bakka isaa buusa wallaahi summa wallaahi maaliifi gaafa nan jiru waanaaf ta'i anaa du'ee boo'ichi ati boossu hidhiin ati xuuxxattu maafi faayida amantaa keessattis ta'e akkuma gaafa namni du'ee jedhe konkolaataa isa babbareeda gugurraacha kanaan jaakkeeta suufa babbareeffatee inni natti dhufee natti sirbu cidha koo dhufe mootaa isayaa boo'icha kiyya dhufee jedhe maal naa gochuudhaafi fakkeessaadha jechuudha rabbi birattillee nama birattillee qaanfiidha jechuudha isinii galee gaafa namni rakkatee wa'iin fuuldura kee dhaabbate warra rabbisiif laffiseen cidhaa dhaabbadhu hin dandeessu yoo ta'e du'aayii godhiif khalaas hin dandeessu yoo ta'e khayrii yaadiif dhumate hangas ilma namaa taatee foon uffachaa rakkoo namaatti hin gammadin rakkoo namaa hin laalin gaddi namaas hin gammachiisin hangasuman isiniin jechuu barbaada inshaallah ayyee maamme amma gara sagantaatti seennume أبو تقول سفر متاخي إن شاء الله مي وري الزلج الحديد قيسلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتا نمني نقول حقيقة نجتو
وصوهن فكيسني أبلونا أرجودا وصوهن تاني شيخ خينيا أستاذ إسماعيل بامي كجالة تناش أسجلنا بريسا تقول ستك دفع نمني واني سجالة تمي نمني ديني إسلامات هيتشا وقمتي أستاذ خينيا أستاذ إسماعيل جالة إن شاء الله أسجلنا بريسا نبريسا دفع دمي أي أركض تنجر برود إيسان sagaltamii sagal dhiisiiti nama nafsee takkattiyyuu dhiiseen hin araaramuuf jedhe nafsee sagaltamii sagal ajjeeftee ganaa tuuba rabbi irraa barbaaddaa jeen aadaani tuubaa qabu jedhee isallee deebsiinuu dhibbaa haa taatu jedhee isallee ajjeese siinuu dhibbaa uf ajjeese ilmii malee uf ajjeese ilaala ilmii malee ibaadaa godhaa ilmii malee fatwaa godhaa ilmii malee uf ajjeese آخر أنا معالي ما قافتي أبو أنا نفسي سقلت بسقل الجيش نما ويك إبادة قد توبة قبا جنان قبضنا عن جدي إسان اللي الجيش نبقود تدي أنا بربي صداد أكم مت ربي بلا فولدر ربي أكم دابت جي من يحول بينك وبين ربك جدو كيتي في جدو ربي كيرتو مالتو غارتي ستاران يوكان جردو مالتو جر ديبي توبت دچي اتبالي اتدار اتخان الرابي دچي رب نمني تربي قبرو سنتي ندي توبت جين سبحان الله دچي سن قديسي إسا ديمي دچي سن نكي اچي تربي قبرا جرو توبتي إسا كي ويتولك كالفا قودو اناميچ جدمان حديث بكل فرقة يكون حديث قصة اللي بتبيكا كون حديث قصة اللي بتي نبيتش دو إيرا وقا نبيتش دو ملايكان روحي بافتو لما روحي بني آدم كان ملايكان لما تباس جتشون كروحي فوتو كروحي كساباسو توكو إسرائيلي مسؤول كإسا هركا فوت أتو أبو ملايكا لما تايه غيرو هندا كروحي مؤمنا فوتو تا رحمتا سمتو إيغان وجو أدي في أرقا أجائبا قبضو خنا كيسا فوداني ديماني كبجا إسا كون أمو كور جلتي إيغا إسرائيل تومي جبسي قبتين كيسا فودي أزارا هجوتي فكتو وجو فويسو قدام فويسان فكاتو خانا كيسا كاواني ديماني ملايكا الله چون دفته هاتا ترحمت عليه دفته تعذاب عليه دفته تعذاب عليه فويسو موفي قبطه دفته تجنت عليه آدي موفي كل موفي قبطه دفته لطفو أتجري وري عذابه نامتش تكا كيرين درجة وتكيرين رتب بيكو نفسي إبتوكو أجيشي نامتش خيري الرتب بين ونطفو أتجرت نامتش توبة جرا توبة إشاء ربك إبالي جرا نطفو أتجرت ترحمتا أجر والنبي قد تاقي قصة إيغاسي ملائكان بني آدم فكاتيت مديما اتنوفين ويتيتنو فيتن إنجد ما نرى وطبدني غافتا تورى عذاب اللي وان سلاهمو قبضو همت تورى جنة اللي وان همو قبو اتهمت قيسوا ما بين الأرضين دجين بدي تدلقي كإرابي كنافي دجين تديما جرتو كنا بيت الماما قناجي بكين الرابي بكين الأكو ديمو كنا جدو إسا سفرا جنان جدو سفرا ربي gara dachiitti beeksisa godhee dachii silaa inni itti deemu san itti dhiyaadhu jeen dachii inni irraa deemu san inni irraa fagaadhu jeen haga taakkuu takkaa dachii silaa itti deemu ka itti toobate san keessa si azaa jannanni rabbii dhaqqabe rahmanni rabbii dhaqqabe rahmata rabbii wajjin kan ani amma hadiisa kana waan beekuuf jecha yaa mucayyootii dhugatti ijoollummaan inuma si sobde wanni ijoollummaa akkana si godhelle
حالتي أكسي ألفاتون وقوبا قد آخرات ربنا ما نكدو قد آخرات قفت ربنا ما نتيسو قد الدنيا كان سكتا ربي إطاعتين تنتوكو جيجين سنقفتو يا رب سيديسي تنقفتو يا رب سيديسي لافتو جين تنقفتو يا رب سيديسي لافتو جين مجتيسي دلتو أكسو لغا فدرو إيه والله جزاك فلا ربك هذا انترسي سلي جزاك فلا ربك أبا انترسي سلي وقوبا سن قد الدنيا تارقمت تقند مكة اللي وفي عذاب تبأت تني عذاب قد الدنيا تكشو هوري الأبد أما ده في نار عربي جيجي كانوا أمال قرر توبا دي بنار عربي جيجي سني هاتيتي سيو جراتنيتي نجان هاتي اللي أقول لين دوتي هاتي إسي لين دوتي سني هاتيتي سيو هفتيتي نجتي هبوليوان إساني سو تولي تولي جين أكاسي تربي سر راهر كفا باوا هبوليوان كي يواني كان سيني همي في غرصا في سيني همي غرصا كي سني في سيني همي إيه غرصا كي سني في سيني همي هبوليوان كي ربي نمري كي سنادي رسو وانو في جالة ربي سني هاكنو دقنقر هجتني قطع دليتني ربي نجب بجينا خوف بارك كيسني وفتن قلتني ربي نجب بجينا ربي نبنجب قبروتو في تقوشان جب سيدي سيدي نبتكا ربي بجيشا قطعي استنجاب بينو ربي ناجسي وباسا جرا ربي نلي جب نشيف كنا رزقي رزقي أمو واني أكا يكا رزقي نبته الوجرو يكا كيسا يكا زنات والله يكا كيسا يكا زنات رزقي أكا إسا واني نبته الوجرو واني أكا إسا عمري سيقباب سلنجر عمري سيكيسا فونا إيه قد سيبوسا ربي صدركاكي فول الرابريدين نسيبال ليسا إسيب بريدون إني بريد اللي نفتة بريد دفي نور سر رافودا في دكانيسا وان دكانايا نامي بوچسان دلغا جال كم نامبو ان جيبا مالي هريوتا بير جيبا مادي ايسا جيبا ميتني سماوات الرجيبا وقو سماوات الرجيبا من دمني دكان الرت جيبا مو ايغالي اكسي رب امريسنا ديرسو وعليكم السلام ورحمه الله شافيكيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب حاجات استرحاتا سوان في جالة رب شني حاكرنو جباء داتي يكيو أرقميتي دي جده فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون من الله وقارا يو يكي أرقميتي دي جده أرارم ربي كيسا غافتنا ربي أكان ما ليسا غفارا جتشون أكان ما أرارم إيه والله يو قبرتشي غير إساتي ديبي ربي دي غمجو كيسا أكنا ميشا قال لي غموجي جلابته نياتا اللي اتفئتي لغاتي اللي اتفئتي وسو ديمو هركما بخيالي تي قال لي غموجي سهرا كيساتي قال أنا النسيدة تبيدي سيادة حفي بيلنا الجيسي ديبونا الجيفتي ورابسنا نياتي بنيسنا نياتي جدي وصبري چيسي نمج قافوا صبري چيسي وسو إني چيسي وسو إني رفو قالت زورتي تديبي تنان نفتي يورا في أوركو وقبت جارك قال إساء وقبت أرقي قالت وتالي قبتي يا ربي أنا ربي كيتي أتي قبل الشكية جي أنا ربي كيتي أتي قبل الشكية إني مال جيشو برباد إن قمدي دقنقري أتي ربي كي يعني قبل الشكية سي أمني جيشو برباد سينا حقنا ميشي كن قمدور رقاف ربي تديبي تنمو ربي حقنا الرسيني قمدا جان ديبي أقام ربي إلا سن اللي يا دادا
تأجيل تأسيل سهل يا ددا تمنا كيسال تأدال يا ددا يا ددا ديبي أعظم ربي كيسالي أكد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حق ربي كينا برغنا مولد ندجاسوتي نمني توكو قرآن نشوفها إن شاء الله. سينا كينا سينا رسول ربي غزوة بدري لولا بدري دولا بدري رغاية جرا وبريوان حاروف نبسين سنوفتو بربادنا سرت كلو من فضيلة أرسي وكان فضيلة خدير جنم دوتانا رتي سينا رسول ربي ندوت رسول دون الراكافني أما بكين جنة تنجن دولا بدري رغاية إن شاء الله كتاب في توجد كتاب لكني خلاصة نور اليقين جاء كان جرى واساب بيتي ورابنا وان جبابا تايف فان جبابتا جرى واساب بيتي ورابنا كوني أبو جرى تيك توك يتي كبرت كتاب رهيق المختوم كان ساعتي توكو برد ساعتي توكو كاملة أكل أكو سمكاتي ساعتي كنا الراجع ساعتي شدي ساعتي ما يتدي ساعتي كنا الراجع كنا توكو كنا الراجع كنا توكو أكل أكو سوارة دبيتي كنا توكو الراجع ساعتي كنا لماتي أكل أكو سوارة إثيوبياتي ساعتي أفر الراجع نم ساعتي أفر الراجع حاجة ساعتي شنيتي نوجد حرمانا بسيسا سينا رسول ربي تها ربي حوضي رسول ربي رتن وحاكاس وانا في سن الله سن الجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي سقالينا قاعدكم مرتجروا موريا سريا بين نملي قرآن نقرأ وهده قرآن كقول ابن كاكم هذا كنات آمين يا رب آمين آمين يا رب. جبريل